Guys, har'a jechuudha siistarii fi obboleettiin abbaa manaa kan kootii jechuudha. Waldaadha. Ijoolleen kan kootis waldaa dhaqanii waldaadhaa dhufaa jiru. Barriyaan koo akka'aa jiru. Barrii jalaa baneetiin hin jira. Innaa kun mucaa kan kootiin beektu gaa'ee. Isaan kun immoo isheen jalqachi dubarra jirtu isheen kun siistariidha. Isaan kun ijoollee obboleettii abbaa manaa kootiiti. Isheen kun isheen dubarra jirtu obboleettii abbaa manaa kootiiti jechuudha. Innaa piraankii ajaa'ibaa isaan irratti hojjechuudhaaf deemaa jirra. Intalli koo isheen takka immoo mana jirti. Ishee wajjiniin waan ajaa'ibaa isaan irratti yaa'an jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa viidiyoo jalqabaarra isin galcheen jira sagaleen jalatti qabaa jiraanii jalqabarraa kaasnee sagaleedhaan dubbataatiin turre. Kun ilma isiiti jechuudha. Ilma obboleettii abbaa manaa kootiiti. Innaa dhufaniiti amma taa'aniitii jiru. Bargixanii bilbila kan koo dura kaayetiin hin jira jechuudha. Akka waraabuu fi kaayetiin hin ture isaan waldaadhaa dhufanii piraankii ajaa'ibaa isaan irratti hojjedhe akkuma argitan jechuudha. Jalqaba viidiyoo irratti argitanii jirtu qaa'ee waan isinitti himu tokko illee hin qabu. Dhugaa waaqa baay'eedhuma tokko jechuudha. Innaatee miti isinitti himuu hin danda'u kiu jettee waan gootu wallaalte siistarii qabachuudhumaaf kaate jechuudha. Maaliifiin dhugaadhuma seete dhugaadhuma waan isheen micaayoo qabattee raawwattee jirtutti fakkaatee baay'ee tokko naate jechuudha. Akkuma argitanitti piraankii ajaa'ibaa ishee irratti hojjenne jechuudha. Waan kana siistariin dheengaddaan irratti piraankiin hojjenneere. Piraankii sanan irratti shaayii danfisee shaayitti soogidda naqee kenneef sanaa jettee raawwattee siistarii ana irratti hojjechuudhaaf turteeyyuu garuu intasaa akkaanii fi immoo intalli kan koo hangafti jechuudha manatti kan jirtu. Ishee wajjiniin walii gallee ishee waldaa hin deemne bargit ani haga ammaatti waldaa hin deemne ganaadha abbaa manaa koo deemu amma hin deemtu amma ji'a sadii guutuutti manaan baatu waan naan jedhee fi manuma keessa hin jira jechuudha. Haga ammaatitti waldaa hin deemne. Ijoollee koo fi siistarii koo fi siistarii abbaa manaa kootti deema jechuudha. Siistariin abbaa manaa kootii barqeet nu bira miti kan jirtu isheen mana qabdii manni ishee iddoo biraati. Nu biratti gortee yeroo hundumaayyuu innaa waldaadhaa baatu nu biratti gortee baate jechuudha. Intalli ishiin odeessitti isitti himuu hin danda'u odeessitti isinitti himuu hin danda'u. Oduu ishiitti buusee basmaa waan achitti odeessaa oolte waan achitti godhaa oolte odeessaa jirti. Ani immoo mucaan boosee naannoo mucaa fuudhuudhaaf achi kilaasii keessa deemee achumatti egaa waan kana jalqaba irratti nuti itti yaadnee jirra waan ta'eef siistariin akka kilaasii keessa dhuftu goonee raawwannee siistariin akka ana dursitee raawwattee mucaa isaa mammarree raawwannee qabanne kunoo kan suuraa asirratti argitan kana suuraa asirratti argitan kana jechuudha. Isa dursitee ishiin fiddee akka waan kunoo mucaan ishee harkaan lafa dha'ee yookiin immoo ishee mucaa qabattee kuftee wayii jira mitiire akkas akka ta'u jennee raawwanneeti isheen mucaa qabattee dhattee akkuma jalqaba irratti argitanitti soofa irratti gadi kuftee innaa walitti abbaa manaa kooti immoo dhugaadhuma mucaa qabattee dhattee kuftee seetee raawwattee wallaalte ni iyyite jechuudha akka maleedha. Bakka waan of gootu dhabdee viidiyoo jidduu keessatti keessaan baase malee baay'uma tokko ni iyyite akka waan ta'e godhatte jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa boo'atii turte maaliif isinitti fakkaate isheen kan akkas taateef yookiin immoo kan akkasitti naatee boosse fi nuti yaada kana keessa of hin galchine malee isheen kana dura miidhama qabdi waan ta'eef kana jetteeti jechuudha. Kan isheen baay'ee tokko isheetti dhaga'amee boo'atii turte siistariin dhiifama gaafachaatii turte akkuma argitan irratti gadi kuftee dhungattee dhiifama gaafatteeni. Inna
dhugaa baay'ee tokko nuti akkanatti neenne jechuudha dhugaa rabbii akkanatti neenne maaliif nuti yaala bakka pirankii isuma jedhamu sanaa jennee raawwanne waan akkasii goone malee akkasitti naatee raawwattee boosii jennee hin yaanne ishiin immoo bakka waan dhudhattee mucaa dhumarratti kuftee mucaan bakka hin jirtu faanaatti fakkaateette dhugaa waaqayyo jechuudha waan jirtu natti hin fakkaannetti ergasii illee viidiyoo irratti dubbadhu jennaaniin hin didde jechuudha dubbachuu dadhabdee buna dafisneeti turre misaarree qopheeffannee turre irratti ergasii naa misaallee nyaannu innaa buna reedhunnu irratti dubbadhu jennaan nu didde dhugaa rabbii baay'ee tokko naatee jechuudha. Nu diddee jechumaan dhiisne baqqaayi baay'ee nu gaddisiistee otoo hojjechuullee baannee jennee dhugaa ofitti gaddinee turre dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko. Maaliif hojjanne otoo nuti hafe otoo ishee irratti hojjechuu baannee otoo anuma irratti hojjetaniitii jiraatanii jedhee tanaan dhugaa baay'ee tokkoon ofitti gaddee waa baay'ee yaadattee raawwattee kana dura mucaan ishee jalaa baddalamee jira kana dura ilmoo kana dura kan godhatteettu jalaa baddalamee waan jiruuf baay'ee yaadattee bakka mucaa waan jirtu isheetti hin fakkaanne imimmaan ishee harcaaste dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama rarte innaan kanatti yaadee miti dhiifama. Ifama jedheen hin jira dhugaa garuu bakkaan beekaan baay'ee tokko na gaddisiiste innaa maal goone hojiidha bar hojii Madam, kasih nak kerana. Mali macam kali nak. Wanti guna kasi. Ila, ucap sikit. Kamu lebih nak kena ijazah.